بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى سيدنا محمد. بك جرو مقالة جمع مركز منار السبيل جرة مركز منار السبيل بك إسام ماله هنجرو أكا إسام ماله تجرى مالي كنافو جنان مركزني منار السبيل مركز قدة بريدة بكما تأي منا كريفتي شراكي ستي أمة برسي ساجرة وانتني برسي ساجرو حفظي قرآناتي حفظي قرآن هالا غاري دان برسي ساجرة قرآنات يبكى إسام ملتا أوتنو ملمو مني برمسا أدى كدينيو توها تأو منا إسامر لفا إسامر الرجرة هالا غاري كي ساجرة بكبرات كينيا قرآن ربي كبجمان كلام ربي أكمتي منا شراكي ستكريفتي قرآن ربي برسيسا نهي إيه سجروتي نهي بيجمع كي ستاء هالا كان انجرو مركزني منار السبيل مالف شراكة ستبرسيسا مال لبنيتي يوال لبني مالي يوال قباني مالو قوشو هندن دينيا وان تايف لفتي بريدان سا غرغرمو داف وان جروف ولين دبتاني هاسا انجر وان تايف غرو هرنا مالكاتي مالكا دبودان لفتي كون لي دورا غرغرمو دي ماجرا هنگا يومي تكراكا فلي برسيسا اسمه كراكا فلو نندو نمرا كدتيتي اسغوري اچغوري كدتيتي مالي دن دايتي ميتي اكجرتي بولارا جرو اجودن اكجري مانا كان كيسا جراتون مالي با كان كيسا lalu dandeessu kunoo akkanatti bal'inni lafa bitamuudha deemaa jiruus immoo kunoo haala kanaan laaluu dandeessan kanaaf jennaan hadaraa waan dandeessan waan humna keessanidha yoo dhuftanii asitti quraana qara'uu hin dandeenye achi keessanii maallaqa hanga ta'e yoo kennitan akka nama as taa'ee quraana qara'ee hafadhaa isinii ta'a maaliif addaalu ala khayri kafaa'ili waan jedhameef itti hirmaadhaati waan dandeessan gargaara isiniin jenna barakallahu fiikum. Nuti gartee quraana kana barsiisuudhaaf murannee waan ol kaanee jirruuf namni islaamaa murannoo qabu kagartee diiniin islaamaa quraanni bareedaan kun usluubni rabbiin biraa dhufe kun ilmaan islaamaa bira haa qaqqabu namni jedhee yaadu hundumtinu akka inni bakka kanarratti nu gargaaru barbaanna maqaa rabbiitiin nama islaamaa ani jedhee jiru hunda biyya keessas haa jiraatu biyya alaas haa jiraatu namoonni keenya akka inni khayrii barbaadu hin beekna garuu dhufee ijaan arguu dhabuu fi hojii hojjetamaa jiru laaluu dhabuudhaan haala kanaan gartee gurbaan nu qabatee asuma biyya keenya keessa teenye akkanatti sharaa keessatti affanamnee ijoollee namas adanni isaa nama 70tti dhihaatu as keessatti ustaazota kanaa waliin waggaa tokkoof walakkaa ol dabarsine waan jiruuf ofsis immoo bakka qaba akkatti ofsanu qabasi garuu baruu barsiisuu irratti ni ofsina garuu ijoollee daa'ima walitti qabne kana ispoortii si barbaachisa sochootee qilleensa fudhachuun dirqama waan ta'uuf jecha amma ani kan isiniin jedhu namni viidiyoo kana argitan namni ijoollee huffaata kana argitan ijoollee quraana juz'ii 30 sa'aatii 24 haatiniif abbaan asitti kennatanii bakka kana taa'anii mataa isaaniitti haffataa jiranu bakka kanatti yaada gaarii qabdanuuf qabeenya rabbi isinii kenneen akka nu gargaartanii lafti amma nuti arganne kun yoo rabbi jedhe viidiyoo irratti isinii maxxanfamee ilaaltan sun jala akka hin baane namoonni gartee rabbitti amane hundumtinu dhiiran jennu dubartiin jennu xiqqaa guddaan jennu namni nuti beeknu kan nuti hin beeknes diiniidhaan gartanii nuti obboleessa bakka kamittu waan ta'eef namni khayrii hojjete immoo khayriin kun gartee man amila saalihan falinafsi waman asaa fa'alayha rabbiin jedhe namni khayrii hojjete khayrii san guyyaa qiyaamaa ofumaa isaatii itti dhufa jaa rabbiin bal duniyaa kanatti illee gartee khayrii namni hojjetu inuma barakaa ta'a harki isaas barakaa ta'a qabeenyaan isaas barakaa ta'a wanti inni hojjete hundi barakaa godhata kanaaf inshallah obboleen kiyya isin irratti hin dheeressu rabbiin nus immoo gartanii jazaadhuma ofsa ijoolleen kun asitti ofsite guyyaa sa'aatii 8tti amma 9 istiraahaa qabu ture qaylulaa waan jedhamu rafu halkan waan kaaniif jech yeroo jarri as keessa ciisu nuti keessa deemne yeroo laallutti ho'i gartee mana kana keessa jiru baay'ee jabaadha namni keessatti gartanii halkan immoo yeroo bulan namni naannoo 40 yookiin 50 dhihaatan balaa kanarratti qorra kana keessa lafti isaanii qorra gubbaan immoo gartee ho'atu jira kanaan ijoolleen namaa nu harkatti miidhamaarte waan ta'eef barakallahu fiikum nu gargaara muddu aydiyakum ila markaz manaaris sabiil markaz manaaris sabiil jechuun waan gillii kooti miti yookiin ka ustaaza kanaa miti yookiin miti nuti yoo rabbi jedhe hamma jiraanu irratti khayrii hojjanna jechuun murteeffanne kaaneer namni khayrii yaadu hundi sheekii isa ta'u daa'ii isa ta'u beekaa wallaalaas haa ta'u qabaataa dhabaas haa ta'u
markazni kun markaza dhalootaaf qophaa'e ta'uu isaa beekee akka nu gargaaru qalbii gaariidhaan akka asitti gartee nu hubatu isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Yaanni keenya inshallah akkuma gaafa duraa ol kaane markaza kana guddisuudhaaf yookaan immoo bootaa itti godhuudhaaf du'aa kadhataa achi booda immoo erga rabbiin kadhanne akka ilma namaatti immoo ahlal khayrii birat nu deemanii doktorri keenya Dr. Naaji Qaasim akka gartee maslahaan markaza kanaa nu argamu barbaannaa jechuudha. Wa khaasatan amma nuti zamanni nuti keessa jiru waggaa lamuu keessa jirra. Ijoolleen quraana khattamanii garri qixxeetti dhiyaatu khattameera waan ta'eef ijoollee kana eebbisuudhaaf haala yeroo darbe irratti khatmii irratti ijoolleen maatiin ijoollee du'aa kadhachuudhaaf namoota tokko tokko firuma jaraa fidanii yeroo dhufanu gibbiin nuti keessa jirru kun hin hanqate jechuudha. Namni wal hanqatee gibbiin alafaa akka dhaabachuu dirasii qaqqabne jechuudha. Kanaaf inshaallahu ta'ala ummanni keenya akkuma beekamu quraanan jaallataa bakka quraanitti qaraamu waan jaallatuuf jecha utuu nuti waamin wal waamee maatiin nuti ijoollee nama muraasaa wayii asitti dhufee gibbii kana guutee jechuudha. Kanaaf inshaallahu ta'ala gaafa eebbaatti immoo kanaa ol hin rakkanna jennee waan sodaannee jirruuf maqaa markaza kanaatiin dafee akka inni hojjetamu godhuudhaaf bulchiinsi aanaadha. Rakkoon qabu yoo isin dandeessanii qabdiin moo'ee kennitanii keessa galtan guyyaa 2-3 keessatti deeggarsa isinii godhee akka inni maqaa keessanitti deebi'u isinii godhuun hin danda'a jedhee waadaas nu galee ture. Kanaaf inshaallah girmaashidhumayyuu irraa waan jarri jettuutu irraa arganne lafa sanutu qabanne baay'ee bareedaadha. Lafti sun yoo bicate kaaree 3,700 akka magaalaa keenyaatti yookiin akka naannoo kanaatti fa lafti akkas bal'atus yeroo ammaatiif hin jiru hin argamu si jechuudha. Kanaaf inshaallah Dr. Naaji Qaasim wanti nu jennuun akkuma gaafa dura qalbii fayyaadhaan quraanaaf khidmaa quraanaatti dhaabattan ammas immoo isa kana hamma bakkaan geessanutti akka bira nu dhaabattan akka ala khayrii kana nu dubbiftan isinirraa barbaanne nama biraasitti nu barbaada karaa kamiinuyyuu akka barattoonni as keessa jiran immoo jedhaa jiranutti Dr. Naajiin Qaasimii fi namoonni akka isaanii biyya alaa bakka adda addaati khayrii guguddaa masjida gugurdaa otoo hojjetaa jiranu akkamitti as keessa waggaa 2 quraana rabbiitii waliin asitti rakkanna itti nu haasaa jennaan haasaa jirra. Allahu akbar. Dr. Naaji rabbiin umrii isaanii dheeressu. Ya rabbi amiin. Nama isaanii waliin yaada isaanii dhagahille rabbiin isaan umrii isaanii dheeressu. Egaa juhudii nutis akka keenyatti hammuma dandeettii keenyaatiin miidiyaan barakaa kunis dhufee waan kana jilbeeffatee nu fuudhaaf haa galatomu rabbi isaa guddisu. Sheefaayiziin rabbi isaa guddisu. Kanaafuu inshaallah sheeka keenya Dr. Naaji rabbi umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Haajaa isaanii awwal akhiras rabbi nuuf haa baasuu fi silaa hammi duniyaa kanarra taa'anu bicuudha isiidhuma umrii nuu kenne keessa barakaa rabbi nuuf haa kaa'uufiini ilmi isaanii kennettis kan ummanni keenya itti fayyadamu kan isaan itti fayyadaman rabbi nuuf haa taasisu. Namni namarraa achi siqee waa barachuun saqaafaa laaluun biyya ofiitii fuudhee gala waan jedhame yaadamuuf abdii guddaa waan irraa qabnuuf haasaa kana hundumayyuu taasofne homaa siin dura waliin haasaa turre irra deddeebinee isaaniif deebisuu keenya afwan wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Yaanni keenya inshaallah yoo rabbi nu laaffise akkuma viidiyoo irratti argitan markazni keenya dhiphaadha. Namni keessa jiru immoo baay'eedha. Ijoollee kana keessa gariin ijoollee tapha barbaadu innumti keessa gurguddaan illee iriftii isa barbaachisaa qilleensa barbaachisa. Kanaafuu inshaallah keessatti iyyuu Dr. Naajiin dhufeenis qaamaanis argaa turaniiru waan ta'eef dhimma kanarratti nu yaadda'anii akka lafti nuti amma arganne kun nu harkaa hin baane carraa kana akka nu jalaan darbine akka irratti nu hojjetanu maqaa rabbiitiin sagalee koo qofan taane utuun taane sagalee ijoollee haafizoota as keessa jiran hundumaanuyyuu maqaa rabbiitiin isin gaafanna akka irratti gartee akkuma asiin dura saayii gootan amma ammoo dabalata saayii gootanii hojii khayrii kana akka gartee gannu dhaabdan isiniin jenna. Barakallahu fiikum. Wanti ani ibsuu barbaadu ummata keenya hundumaafuu nama shaadaan isa bira qaqqabee jiru hundumaafuu fi mashaariqil ardi wa maghaaribihaa
namoonni ቋንቋ keenya kana dhageessan hundumti keessanuyyuu bootaan kun bootaa hifzi quraanaati markaz manarus sabil li tahfiz al-Qur'an al-Karim jedhama. Erga dhaabatee waggaa tokko walakkaa ol lakkoofsisee jira. Haalli inni irratti dhaabatee jiru haala heera qabeessa ta'een akka seera sanada majlisa federaalaatiin ayyama isaa fudhatee haala gaariidhaan ijoollee hifzi jalqabsiisee yeroo ammaatiif irra jira jechuudha. Ijoolleen kun akkuma isin argaa jirtanu bootaa dhiphaa keessatti mana kiraayii keessatti kan nuti waggaa kana hunda jiraachaa turre akkuma beekamu yeroo waggaa darbeen asiin dura darbe waggaa tokkoon darbe alal khayriin bakka kanatti dhufee waan kiraa mana kanaas nu gargaaruudhaan haala saniin ce'umsa godhannee ijoollee kana bifa gaariidhaan qabannee dhufnee as geenyee jirra. Amma ammoo wanti nu isinitti ibsachuu barbaannu jira. Inni sunis maalinni ijoolleen kun har'a gaafa waggaa lama fixan as keessaa eebbifamanii ba'u waan ta'eef quraanas fixataa jiru gariin fixee jira waan ta'eef bootaan irratti ijoolleen kun eebbifaman bakki isin itti dhuftanii gammachuu ilmaan keessanii kanatti argitanus waan gartee dhiphaa ta'eef bootaa nuti amma argannee jirru bootaa bal'aa lafa kaaree 4,000 yookiin 3 ol haga 700 jedhu 3,700 ta'u argannee yeroo ammaatiif waan irra jirruuf akka nu gargaartan maqaa rabbiitiin isinuma hundayyuu isin gaafannaa. Namoonni biyya keessa jirtan sorri biyya alaa jirtan namni gartee nidaa'in kun yookiin labsiin kun isin qaqqabe hundumtinuu akka irratti nu hojjettanu keessatti iyyuu ijoolleen keenya shabaabaa warri har'a gartee miidiyaa harkaa qabdan warri gartanii adeemsa qilleensaa rabbi isin laaffise hundumtinuu irratti nu hojjedhaa. Kottaatii bootaa kanas nu ziyaaraa ijoollee as jirtu hubadhaa waan nuti keessa jirrus waan dhokataa miti kottaa laalaa nuti gartee namni sirbaafuu madarakii tolfatee na laalaa jedhaati kan inni gartee sirbu waan ta'eef nuti immoo har'a gartee haqa qabannee kalimaa tawhiidaatiin aqiidaa islaamaa ijoollee barsiisaa ala aqiidati ahli sunnati wal jamaa irratti ijoollee islaamaa guddisaa quraana hafaziisaa rakkoo kana keessa jiraachuu hin qabnu. kanaaf kottaati barakallahu fiikum nu gargaaraa isiniin jenna. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. እንግዲህ አሁን የምንገኘው መርከዝ ሚናሩስ ሰብል በጅማ ዞን እዚሁ ጅማ ከተማ ላይ ቲሻይር አካባቢ በሚባል ሰፈር ላይ በጣም ትልቅ የሆነ ለዓለም የሚደርስ ከሀገርም አልፎ ለሀገር የሚበቃ ትልቅ የሆነ የህፍዝ ማዕከል ነው። ይሄ የህፍዝ ማዕከል እንግዲህ እንደምታዩት ህፃናቶች ከህፃን አንስቶ ያው እስከ 14 ዓመት ድረስ ያሉ ወጣቶች ይቀሩበታል፣ ያፍዙበታል። ከቤተሰብ መተው ቤተሰብ እዚህ አስረክቧቸው ይህ በእንዲህ እንዳለ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ መርከዝ በጣም አስቸጋሪ ችግር ውስጥ ነው ያለው። አንደኛ የቤት የራሱ የሆነ ቤት የለውም፣ የሚያስቀራበት በክራይ ውስጥ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደሌሎቹ መርከዝ በምግብም ሆነ በውሃ ደረሳዎችን ወይንም ተማሪዎችን እየረዳም አይደለም። ይሄ ሆነው እንግዲህ እናንተ በየአቅጣጫው ያላችሁ የሙስሊም ባለሀብቶች ሙስሊሞች በሐሳብም በምንም ድጋፍ ባለመስጠት ሊሆን ስለሚችል ይሄንን እንግዲህ እኛ ከልባችን ተነሳስተን ለእናንተ ለማስረዳት ከጥግ እስከ ጥግ ለማድረስ ሙከራ እያደረግን ነው። ኢንሻአላህ አላህ እንደሚረዳን አንጠራጠርም። በየአካባቢ ያላችሁ ከሀገር ውጭም ሀገር ውስጥም ያላችሁ ባለሀብቶች ይሄንን ችግር አይታችሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን ችግር እንድትቀርፉልን ስንል በአላህ ስም እንጠይቃለን። ያው 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክም ነው፣ ለ50 ሰው ጌጡ ነው እንደሚባለው ሁሉ ተባብረን ከሰራን ይሄንን መርከዝ እንኳን ለጅማ ከተማ ብቻ አይደለም ለእያንዳንዱ ገጠር ከተማም ሆነ ለትልልቅ ከተሞች ማድረስ እንችላለን። ይሄ መርከዝ በቂ የሆነ ቤት የለውም። ቤቱን በክራይ ቤት ነው እንደተባለ ሁሉ መኝታም ልጆች ከ50 እስከ 65 የሚደርሱ የህፍዝ ተማሪዎች ይተኙበታል። ይህም በሙቀትና በቅዝቃዜ የተነሳ ለተለያየ ችግር የተዳረጉም ይገኛሉ። ስለዚህ ይህ በእንዲህ እንዳለ ይሄ መርከዝ እዚሁ አካባቢ ወደ 4000 የሚሆን ካሬ መሬት ባዶ ምንም አገልግሎት የማይሰጥ ለመሸጥ ታጥሮ የተቀመጠ መሬት አለና እሱም መሬት ተነጋግሮ ለመግዛት ወስኖ ጨርሷል። ግን ቢጨርስም ምንም አካውንት ላይ ገንዘብ ስለሌለ ከጥግ እስከ ጥግ ያላችሁ በአገር ውስጥም ከውጭ ሀገርም ያላችሁ ሙስሊም እህትና ወንድሞቻችን ይሄንን መርከዝ ይሄን መሬት እንዲያጣ እንደማታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ባላችሁበት ሆናችሁ
ገንዘብ ስለሚያስፈልገው በስር ባስቀመጥነው አካውንት ይህንን መሬት ገዝቶ የራሱን መርከዝ አቋቁሞ ብዙዎቻችንን እንደሚረዳ ያው ሁላችሁም ታውቃላችሁ፣ ተስፋም እናደርጋለን። ኢንሻአላህ አላህ ይርዳን። አላህ ለምታደርጉልን ነገር ሁሉ እናንተንም ይርዳችሁ። ከስር አካውንት አስቀምጠናል። በአካውንቱ መርዳት የምትፈልጉትን ነገር አድርጉልን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። hojiin kun hojii khayriiti. Hojii namni gartee har'a duniyaa kana keessatti ofsee irratti hojjete, inni barsiisus ta'e inni baratus, inni keessatti khayrii harka isaa gartee diriirsee khayrii hojjetus gaafa inni gartee yawmal qiyaamaa hojii isaa mindaa isaa ta'e dhufuutu jira waan ta'eef nuti ummata gartanii ghaybaatti amanee jirudha. Alladhii qaala Allahu tabaaraka wa ta'aalaa fi الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون جد كان فبلينكي حاجة جبانو خير جرهن دميو أستس أجتس أك خير إنه ببلة كانوا قوتنو وخاصة الشباب والرجال كل سمي ديار كقبضن وما قرتي كان نجني في خير قد نما قلي دا في سجة تارتنو بك كان رتنو هجدا لو تدفوف قرتي أك إني بوتان كن dhaabbatichi gartee Manaaru Sabil jedhamu kun akka inni gartee nuuf babal'atu nu godha. Ijoolleen keenya warra akka Maastar Sharafuddin akkuma kana Abdii Geetaachoo ijoolleen Jimmaan keessa jirtan kottaa nu ziyaaraa bootaa kanas ilaalaa khayrii keessatti hojjedhaa. Rabbiin amma gartee laaffisee qilleensa yeroo har'aa yeroo namni guyyaa tokkotti miiliyoona 20-30 walitti qabee khayrii hojjetu Rabbii keessa nu fide. Zamana kanatti akka ijoolleen dhaloonni fayyadamu akka rakkoon kun immoo asiin asitti dhokatee hafee jennaan bor guyyaa qiyaama Rabbillee isiniin komanne akka nuti illee isiniin komanne ammuma gartanii waan dandeessanuun isinis akka nu gargaartanu isiniin jennaa. Bootaa kanas akka dhuftanii nu ziyaartanu isiniin jennaa. Daa'iin gugurdaan akkuma asiin dura dhufaa turan sheeka keenya Sheekh Naasir Abdurrahmaan yeroo danuudhaaf asitti dhufanii ijoolleedhaaf asitti ijoollee irraa walitti qabanii hoolaas fidanii ijoollee asitti ijoollee rakkattu as teessu kan qoonqoo isii jiisanii nus gammachiisanii uummataa fi du'aa kadhatanii asii ba'aa turanii har'a gartanii nuti gaa haalli nuti keessa jirru isuma duriiti waan ta'eef isaanis akka irratti nu hojjetanu maqaa Rabbiitiin isaaniifis waamiinsa dabarsinaa. Duraanis hojjetaa jiru ammas immoo bal'innaan hamma dhayne bootaa arganne sanarra geenyu akka nu hojjetanu maqaa Rabbiitiin isaanis gaafii isaanirra dhiyeessineerra. Inshallah akkuma kana daa'imni ulamaan keenya gugurdaan bakka kana dhufuudhaan yeroo ijoolleen quraana khattamte hedduudhaan ziyaaraa da'awaa gaggaarii dhufanii akkuma godhaa turan ammas asitti dhufanii quraanni quraana Rabbiiti kalaamni kalaama Rabbiiti nuti kan hojjennuuf Rabbi jennee hojjenna malee namaaf jecha osoo hin taane sodaa namaatiifis osoo hin taane yookiin gartee quraana kanaan jiru wayi baafannee gartee nama keessaa layyattee jiraanna jennee yaadan qabna. Rabbiin kana qubanu qaba. Kanaaf jecha gartee yaada kanarratti akka nu gargaartan beektootiin biyya keessa jirtan keessatti iyyuu ijoolleen shabaabaa koonsaliin magaalaa majlisa magaalaa yookiin akka godinaatti jirtanus yoo bakka quraana shabaabni itti guddifamu kana dhuftanii irratti yoon hojjanne bakka kanarratti rakkoo jiruu fi ijaabiyyaata jiruuf salbiyyaata jiru kana laaltanii hamma dandeessanuun gara furmaataatti yoon deemne hojiin keessan maaliin? Maal hojjettaniiti kan biyyi kun gartee fuula duratti deemu? Maal hojjetee namni jijjiirama jiru jijjiirama har'a majlisa Rabbiin harka ummata Islaamaa galchee jiru kanarratti jijjiiramni tokko nu dhufuu qaba. Rakkoon madaarisaa maraakisaa masaajidaa hiikamuu qaba. Eenyuun hiikama jennaan quwwaa shabaabaa amma gartee qilleensarra jiruutii fi warra gartanii barnoota barate ummata keenya fayyanna jedhee taa'aa jiru hunduma isaanii bira akka gartanii viidiyoon kun nu ga'u barbaanna. Isin immoo dhuftanii nu ziyaartanii rakkoo kana waliin akka furru isiniin jenna maqaa Rabbiitiin. Amma gartee haasaa dheeraa isinitti haasa'een jira. Wassalaamu alaikum warahmatullah.